dhaloota akka kee kana middaa kanaan barsiisuun lama duudha. ላይ ሄደው ስለሚሰርቁ ኮፒ ሊንክ በማድረግ ተባበሩ እንግዲህ በመታየት መልኩ ነው ከኒ bilbila itti fudhate yookiin akka bilbila inni itti kaase ilaalame haadha manaa 12 fi maatii 578 qaba Harri kunii fi furtuuwwan garaagaraa argitan kunniin yaalii baqaqsanii yaaluudhaanii nama keessaatii baafa. Viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra viidiyootti bohaaraa irraa barannu haga xumuraatitti na wajjin tura namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatii hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaataa irra caalaan keessan osoo maatii hin ta'in ilaalaattan waan ta'eef maatii ta'a eegalaaluun keessan hin oolle maatii ta'a akkasumas hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessanis yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti. Barattoonni sadarkaa biroo keessa jiru qormaata afaan Oromoo kutaa 7ffaa mammaaksota armaan gadii xumuri jedhaa gaafii 3 deebii gaafii kanaaf kennameeru ilaalame hedduu nama ajaa'ibsiisaa lamaan baay'ataa 6 keessaa 0 barsiisaan ajaa'ibsiisee yaada kana irratti barreessee jira dhaloota akka kee kana middaa kanaan barsiisuun lama duudha. abshalo bashaatu birateessa bareedduu bakkamre jirtaayi jirta nagaa kodha maafti dabbari maal barbaadeetti zinna maal godhuu barbaade bashaatummaa tidhaquun qaba mana dabbaramma ati ol fuune gaariidha mana abati maarrakki nagaa bariyaan si jaaladhamne maal hojjettu saayitiin kun saayitii kilaasii miti maal hojjettu asii abshaan maal hojjettu saayitii barnoota asaarra kaayee akka warra fidi deemi kai kanumaaf moo kai dafi warra fidi deemi de kota simbay isa deema deema asirraa hin baarsa maal kun hin jedhe bashaan overseas kam anis maatii fidu lekki taa'ime bashaan taa'i maanni beektaa ofii barbaade Nami xaxotoo hin jiru nama biraa faana teessaa bashaan maal jechuudha barsiisa yeroo meeqa sitti meeyanii jira miti warra waamta rakkinaan qabu warra waamta bashaan rakkinaan qabu barsiisa rakkinaan qabu ani si bira darbuun barbaadaan bashaatu jira miti rakkinaan qabu maatiin fida bashaatu si wayyu garuu si wayyu maa inni barsiisa an abshaaloo ari'uu barbaadeen mitiin siin barbaadeen malee inna bira teessama warra fiduu si wayyu warra fidu naa wayya warra fiduu si wayya deem warra fidu deemin siin kilaasitti akkan deebin amma warra fiduutti siif jedheen malee ani barattoota meeqan na eegaa jiranaa. Viidiyoo kana barnoota irraa akka barannuuf kan hojjetame jechuudha. Namoonni hedduu viidiyoo kana irratti yaada wal fakkaataa kennanii jiru. Barsiisaan waan akkana hojjetu hedduutu jira jedhanii koomentii irratti yaada isaanii barreessanii jiru waan ta'eef barsiisaan waan akkana hojjetu dhaloota balleessuu jiraate torbaaniin akka maatii deddeebisaa turanitti jechuudha. Namoonni hedduu yaada isaanii kan barreessan kanaafuu barsiisaan waan akkana hojjetu yoo jiraatte yookiin barsiisaan waan akkana hojjetaatti yoo jiraatte of eeggannoo guddaa godhuu qabda. Dhaloota sirreessuu, dhaloota qajeelchuu qabda malee balleessuun sirraa hin eegamu. Wayne. Abaate. Yerooti guddattu isuma akka hin guddanneef mataa keessa si dhaabeetu baanni guddifnee jedhee himata. Gaafa dhabdu fira hin qabdu garuu gaafa qabaattu inni fira kee hin turreeyyuu fira sii ta'uu barbaada. Yeroo gargaarsi isaanii si barbaachisee isaan barbaaduuf gara mana isaanii dhaqxu mana keessa si dhokatu. Garuu gaafa tarkalaachuu dhiiftee jabaattee wanta yaadde galmaan geessu warruma kaleessa karaarraa goree si dabarsaa turetu karaarra dhaabatee si eeguu eegala. Namooti gaafati milkooftu sittoo isuun wanta haaraa sirratti eegale miti. Kanaan duras namoonni akkasuma gochaa turan. Yeroo rakkatti rakkina keessa jirtu namoonni sirraa dheessan sirraa fagaatan hundinuu yoo ati hojjattee jijjiiramtee milkooftee jettee sitti dhiyaatu dhugaan jirtu kanuma. ይህ የምትመለከቱት ዝንጥ ብሎ የቆመው ሰውዬ እንግዲህ ሌባ ነው በመታዩት መልኩ የፋርማሲስት ባለሙያችንን ስልክ ነው ይዞ የጠፋው በመታዩት ፕላትዝ መኪና ነው የመጣው ሌባው ወረደ በመታዩት መልኩ ካሜራ በተለያየ አንግል ስላስቀመጥን እንዲሁም ኮምፒውተርም ላይ ዙም አድርገን ስናየው ኮድ 3 B23 266 ነው ታርጋው በታች በስክሪን ቤት በኩልም እንደምታዩት ወደ ኋላ ፓርክ እያደረገ ነው ገባ እንግዲህ ፋርማሲ የትኛው ፋርማሲ ካሸር አለ ፋርማሲስት አለ ሁለቱንም በተቻለው አቅም ቢዚ ማድረግ አለበት የተጠቀለለ ብር 200 ብር ድፍን ነው እንግዲህ እነሱን
በማሳየት ያው ገዢ ነኝ ለማለት ነው። ውስጥ ሹፌሩን አንቺ ዳይፐር እና ፊሽ ኦይል ነው የፈለገው፣ ካሸሯን ስልክ እያወራሁ ነው እና አንቺ ዳይፐሩን አስመርጭው አንቺ ፊሽ ኦይሉን ስጭኝ ይላታል ፋርማሲስቷ። እንደምታዩት ዋና ዓላማው እዚህ ካሽር ጋር ያለ ብር ካለ እሱን ለመውሰድ ነበር። ያ ያለው ወደዛ እዚች ጋር ቆልፋ እንደተነሳች አየ። ስልክ እንዳጋጣሚ ያ ያለ እዚች ጋር ዞር ሲል እንደ በምታዩት መልኩ ዳይፐር ውጭ ታስመርጠዋለች ካሸሯ። ይሁንና በቃ አሪፍ ነው በይው ምናምን ይላታል ሹፌሩ። ትገባለች። እዚህ ጋር ሁለቱንም ጥሩ አሳይመንት ሰጥቷቸዋል። እነዚህ ስማርት ስለሆኑ ሌላ ተቋምም ላይ ሄደው ስለሚሰርቁ ኮፒ ሊንክ በማድረግ ተባበሩ። እንግዲህ በምታዩት መልኩ ነው ከኒ ብልብለቲ ፉዳት ይወኪን አከ ብልብለኒ ተካሲላላመ ስልኳን ይዞት ሄደውና እኛ ለሚመለከተው አካልም ሪፖርት አድርገናል። ታርጋውንም ሪፖርት አድርገናል። የተፈለገ ነው። ሌላም ተቋም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ስለሚችል ልምድ ያላችሁ ይመስላሉ። እንግዲህ ለጥንቃቄ ያክል ዮይሲን ኢተገርሲሱዳፍ ባቴ ብልብለ ጀላ አከናት ካሴ ፉዳቴ ጅራ ዋን ካሜራን ስርቲ ወራቤፍ ማለ ይሄንን አከቴ ይሄን አከፉዳቴ አደባሱን ሄኑል ፋታ ቱሬ ኮንኮላታ ቀበተኒ ሀቱ ይፈካታን ነሞኒ ኩኒን አከናት ነመጎወምሳራን ዋንጤፍ of eeggannoo guddaa godhuu qabdu. Keessattuu namoonni iddoo akkanaatitti hojjettanii nama lamaa fi achi ol ta'uun barbaachisaadha. Yoo tokko agarsiisuudhaaf bahe tokko keessatti hafee meeshaa eega waan ta'eef namoonni iddoo akkanaatitti hojjettan lamaa fi achi ol ta'uun dirqama jechuudha. Mee biyya kee Itoophiyaadhaaf wanta hawwitu tokko natti himi. Buskuta abbaan kiyyanaaf bite ishee dhafan kenna. Nagaan gadi tole xumurreerra. Abenezer. Tumurre sinjere rai? Eyye. Sinjere ramiti? Eyye. Nagangali sinjere rai Ebenezer? Lakki naan injenne. Eyye. Nagangali tole Ebenezer? Haadha manaa 12 fi maatii 578 qaba. Kunis raajiidha. Manguddoon eeggannaa 70 umrii isaa 17 kan fuudhe yoo ta'u yeroo ammaa walumaa galatti maatiin isaa 578 gaaniiru. Manguddoon eeggannaa 70 lammii Yugaandaa Muusaa Hasaaniyaa kun haadha warraa 12 fuudhuudhaan ilmaan 102 kan irraa hore yoo ta'u walumaa galatti yeroo ammaa maatiin isaa 578 qaqqabaniiti kan isaan jiran. Manguddoon kun akka dubbatutti ilmaan isaa kana adda baasee haadha warraa koo kanarraan argadhe jedhee dubbachuu kan hin dandeenye yoo ta'u ilmaan isaan keessaa inni xiqqaan umuriin isaa 10 yoo ta'u inni guddaan ammoo umuriidhaan 50 ga'ee jira. Walumaa galatti maatiin Muusaa Hasaaniyaa 578 qaqqabaniiru. Haadha warraa isaa ishee jalqabaa 1972 kan fuudhe yoo ta'u gaafas umuriin isaa waggaa 17 akka ta'es ni hima. Ilmaan isaa keessaas kan jalqabaaf kan dhumaa malee kan maqaa isaanii adda baasee yaadachuu akka hin dandeenyes dubbateera. Haadha manaa tam irraa akka argate adda baasee hin beeku jechuudha ijoollee kanneen. Inni biraa ammoo ijoollee isaa keessaa isa dhumaatii fi isa jalqabaa malee maqaadhaan kaawwan adda baasee hin beeku jechuudha. Hedduu nama ajaa'ibsiisa. Jallisaa. Kot waan ta'eef. Maal taatee? Namni wajjin hin jiru banna ta'e. Bu'ii bee. Kiisi. Jallisaadha meena beeltanii. Daasii. Indaabu maani. Jarana. Waan qabdu fidi. Maal taate? Maala naman biraata irraa taffedhaan hin qabu. Maala. Tole. Kotan jedhi. Tole. Kenaa kudhanin qaba. Kudhanin qaba. Tana sinii kennee amma akkamiin ta'a jarana maal taata? Fidi. Qoy kan muddamin ilaali. Shasharitti addaan irradda. Akkanatti jiraattani. Maa jiraatti nama qolmata nama. Amma na harkaa fudhatanii waan argattan daraara. Akkanatti jiraattani maal taatan? Tapha bareedaadhaa hedduu nama bashannansiisa. Viidiyoon itti aanu. Sibiilonni hedduun akkasumas immoo mismaarri kunii fi furtuuwwan garaagaraa argitan kunniin yaalii baqaqsanii yaaluudhaan nama keessaatii baafame yoo jenne tarii baay'een keessan soba jechuu dandeessu. Egaa taatiin wanti hospitaala biyya keenya keessatti argamu keessatti yaalii baqaqsanii yaaluudhaan nama keessaatii kan ba'e jechuudha. Egaa taatiin kunniin kan inni mudatu yeroo waa'ee namoota rakkina sammuu yookiin immoo dhibee sammuu qaban keessumaa iskiizofriinaa kan jennu intellectual disorder akkasumas immoo namoota ootizimii qaban dabalataan immoo namoota dhiphina hamaa qaban irratti kan mul'atudha jechuudha.
Kunis immoo dhiphina isaanii yookiin immoo stressii isaanii hir'isuudhaaf dhiphina isaanii itti gaanfachuudhaaf sibiila garaagaraa kana yeroo isaatti sooratan jechuudha. Sibiilonni kunniin mismaara ta'uu danda'a wantoota qara qaban kamiyyuu haa ta'u sibiila akkuma argaa jirtan furtuun keessa jira mismaarri keessa jira wantoota garaagaraa wantoota vaaliyuu nyaataa of keessaa hin qabne kanneen yeroo isaatti nyaatan jechuudha. Stress yookiin immoo dhiphina isaanii irraanfachuudhaaf namoonni rakkina sammuu qaban yookiin immoo dhibee sammuu qaban yeroo isaan akkas godhan ni argama jechuudha. Rakkoon kun egaa baay'inaan akkuma isinitti baay'inaan kan mul'atu namoota rakkina sammuu qaban akkasumas immoo darbee daa'imman irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf namoota rakkina sammuu qaban akkasii yoo argitanii wantoota qara qaban sibiilota garaagaraa naannoo isaanii irraa fageessuun akkasumas immoo hordoffii cimaa gochuun ni gorfama jechuudha. Fayyaan dhagnaa. Kanaafuu namoota rakkoo akkanaa qabaniif kunuunsa barbaachisuuf godhuu qabna. Yoo kunuunsa hin godhiniif rakkoo akkanaa kanaaf saaxilaman waan ta'eef kunuunsa barbaachisuuf haa goonu namoota akkanaatiif. Sababaan gubattee adii sababaan gubattee adii sababaan gubattee. Akkana nama dhaabatu. Sababaan gubattee adii sababaan gubattee adii sababaan gubattee. Shagar finfinnee mirmattee shagar finfinnee mirmattee afir jaallan kooroo. Artist muuziqanya akankaan difrati dubadas baatee mozzaquu jammaartee ante Addis Ababaan gubattee jedha sayyuu si haa gubuuti gubadhu akka nu gubaa jirtu kanatti akkatti si haa gubu ciinca'e coggaarraan kee haa ciinca'u difrati dhumaan waan argatti dhaqanii yoo xilliq jedhan hin ta'a. Zeemaan hin jiru, gitimiin hin jiru, riitimii wajjin andi ta'anii zaffanuun hin jiru, inqisiqqaasan hin jiru. Zeeroodhuma taatee difrati akkanumatti daratii kennaffaatee dhufte akkan akkan ta'e hin taante hin ta'u. Maali moyaa kan biraa yoo taffi jette giddeetaadhaa kan akkanuun yagid akkan akkanuu qabda. Ani kan nagarramu warrumti muuziqaa kana qarrastanii akkan abbartanii fidanii YouTube irratti uploadii gootanii cabaa harki keessan qambaa jedhee haa cabu. Si olitti dhaqaati uploadii ta'a. Maali jara namaa nu as tokkortu maa nu as foggortu. Hin ta'u as takaakala in as takaakaltu. Hundumti keessan achirratti warri akkan akkantan warri viidiyoo kana akkan abbartan YouTube irratti warri uploadii gootan even warri caffartan artistii dabalatee kana dhugaa cululuqa. Inta'u as takaakala. Dandeettii barbaada waan ta'eef nama dandeettii qabuuf haa dhiifnu isinis yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u laayik sheer godhaa. Ana wajjin viidiyootti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.